Waan si gammachiisu immoo godhuu qophiidha siin jedhanii beektaa yaadatta. Ati man nuti ne kisa yo mila idate ulte mara ko kabar. Ankite bule. Kaldanya wan fi. Na bakatlen bebe anelen tema. Rafanile. Ina gambuli. Guyyaa gaarii qabaadhu. Ijummaa gaarii siif haasa'u. Ijummaa manuma salaatamoo masgiida deemse. Jummaa jechuun baay'een deemu garuu masgiidaan baay'ee masgiidaan deemnu. Ofii asuma nu biraa bar deemnu malee as kunoo biyya kanatti waajawee kun asis jira dachiin hundi masgiidumaayyuu biyya kanatti. Biyya kana baay'ee. Masgiida oo dandeette asrii fi yeroo jummaa deeme. Kana booda na du'aayi asirratti illee du'aayi godhe. Kana booda waa hedduu godhuu qaba. Inshallah walumaan goona san. Jabaadhu. Jabaadhu kaanaan jetti bar. Dil. Maal si dhaamadha? Wanni kana food like maal jedhama isla walii galtee dhabna. Kom. Kama akkana walii gal. Indiinu. Maalirra walii galla? Waliin aarsinu. Yeroo kamiyyuu bakkitee barbaannee wal arguu qabna. Lamaanuu jidduu fiiguu dadhabne silamaan jidduu fiiguu dadhabne obboleettiin ta'e akkasitti. Amma rakkoon qabu isuma jaalataa'e. Arabbi akkanumatti akkuma jaalala ammaa kanatti haga gara boodaatti illee nu fufsiisu. Eenyuuf bilcheessaa hartanaan jedhanii barri gaa'is maal taatan anuun nyaanne eenyuuf bilcheessa. Waliin aarsinuu irratti isa. Promise. Ingiliffa kaasuun afaan Oromooti maal jedhama isa? Waadaa jedhama. Waadaa. Laal maaltu jira beektaa? Ilmi namaa tokko jechuun namni aarre hin jiru. Jiraara guyyaa sa'aatii dheeraa raftee guyyaa tokko rafaa bultee rafaa yoo oolte guyyaan ofiin aaraa dabbaramaa lafaa kaatu jira. Gatii kana ta'ee fi waliin aarsinuu osoo hin taane yoo ati aarteen si jalaa obsuu qaba, si jalaa jal'isuu qaba, si jalaa dhageeffachuu qaba. Yoo an aarillee na jalaa obsaa taatee baay'isawwan maqaa kan kee inshallah maqaa bareedoo yaadee jira. Siifani maqaasan ishii addaa miti jiru sapiraayiziidha. Ishii anillee dhaga'uuf gorsa bareedaadha. Dhaga'uuf qophiidha. Anallee naaf hawwannati naa jaalatte. Kanaaf wal aarsinee walii obsuudhaa fi wal aarsineetiin wal jalaa deebi'uun aadaa nutti haa godhattu. Anis ni aaraa, atis ni aarta. Gaafa ati aarte odoo si dhageeffadhee gaafa an aare osoo na dhageeffatte jidduu keennatti jaalallis ni biqilaa, walii beekuunis ni biqilaa. Hedduu wajjin turra jedhee yaada. Rabbiin nama wal beeku miti, nama walii beeku nu haa taasisu. Inshallah. Fikiriidhaan wal fixan magan jedhattu wiin. Akkasii irra caalaa maayizawee maal akka dheesiibsu hin beeku hedduu si yaaladha.
كان اللي كسر لهم بيتا أما هو الناس تسمون كابو جابو جالله تمر سن بويا ويست ما جالله تمر أشي بولا بكا يسيقول تشوفر بعد أشي بولا يسيقول تشوفر بعد أما تكا أنا understand نقوله like أمر كيالله هذا كيالله واي كيالله أنت تكني understand نقوله يا فلت تمر تيجي كاف أنا ما تجوا يتي هذا وان في وان كيان بيتي كيف كيان بيتي نبلي برا هيرس جالس أنا مو أشي بولا كاتمورا سا يومي بيا guyaan hin dhufa. bar guyyaa sana soo eeguu bar rifeensi narraa balaa qabu jira. Gaisaak Zainutu dhaawataa jira. Ani miti mara koo qabu. Didee bar. Fuuldura kanatti deeme. Yaa inni didee waan ta'eef mana amma osoo guyyaa san eegu jechuu. Yoomi guyyaa san hanga ji'a meeqaatitti? Jaalala hin qabu. 15. Meelli 15 illee gahuu dhabuu danda'a. Lamaan inni guyyaa tokko dhufa. An garuu kana ofiif siin jechuu dhabuun of sodaadhe yookaan an biraa jiru osoo hin taane ati make sure naa gootu akka ani maybe bakka guddaa sii qabu. Akka ani si kabaju, akka ani si jaalladhu, akka ani like nama kamirraaniyyuu anaaf especially akka taate akka beektu akkasuma immoo background kiyyallee waa'ee kiyyallee amal kiyyallee gaafa kanneen understand goote jedhee si hubadhe so achi booda sin jedha garuu har'allee sin jechuun danda'a maybe kaleessu muurinaa sun inni har'ee sin jedhe ingilisiin waan ta'e dura jirma haa godhatu akkuma dingedda waliin jennee har'uma dhaabne har'uma firiirraa gulachuu osoo hin taane biyaans maangoo iyyuu dhaabanii waggaa torba waggaa shan eeggatanii achi booda firiirraa argatanii osoo abdiin godhu haa dhaabatu ni dhaabnaa waliin dhaabnee booda gaafa firii sana walitti jenne malee Gaasin jechuuf ani har'a akka boyfriend keetiitti akka na jaallattu hin fedhu osoo waa'ee kee hin baratin. An garuu waa'ee kee immoo si caala agaati na beektu caala an si beeka. Because osoo ati na beekin dura si beeka waan ta'eef. Atillee akka an si beeksanitti understand na goote soo achi booda. Malee har'uma sin jedhee har'uma ishee yookaan har'uma tole wal jennee boruu fi iftaan dammoo iyyuu fuula like over the application in the what they need understandable kone malif amale kenna kana yu westi ati mufatte malif akka mufatte kan misra be ku qaba understand ji wali waye ke yaade ati le mun gafa naare gafa ni gamachu qaba mala kattinuro gafa naare dama ma fi saat akoma tuje akamago anda mo mo sibe ku ya ta ku fi ya ati kamatulle because yoro to sarga wande ada kasi understand na go to Yeah. Isi baltashi anisi. Yeah. Tadi baltara kong kamu. Yeah. Yani. Isi bakka nagaan naaf bulee yeroo gaarii qabaadhu